والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروي الله خلص بكا كبري شيخ غينيا شيخ آدم درة سببان ساتي برزانتين نانو برزانتين إثيوبيا دا شيخ حجي إبراهيم غابة سوان إمالا جراني ويا الله خنا دفني إساني في عبد العزيز شيخ عبد العزيز إفتيانا شيخ عبد العزيز في أكما خنا بريس خنا قارة دفني برزانتي نانو هراري وجيل أسيت أرقمني أكاتا فولا درا مال قدو قبل مكا شيختي واندو شيني نسلام متني برزانتين كينياس akka gaariitti si wajji jirra waan nurraa barbaachisu hundaa'u ni goona jechuudhaan asirra dhufnee warra kunii warra gaafa san sheekha irratti salaatanii sheekha hajjii kaan kabirratti salaataa jiranii sheekha keenyaaf rabbiin rahmata haa godhuu fi rabbiin jannata isaanii haa kennu ilaa ammatti gaa haysummaan addan dhaabbannee deemaa jirti kunoo gaa bakka awwaalchaa shee Aadam jirra rabbiin rahmata isaanii haa godhu sheekha hajjii faadha finne irraa akkasitti sheekni salaataa jiranii waan bareedduu takka maqaa sheekatiin waan mul'atu tokko waqfii bakka galiitis tahee ma'ahada ilmiitis tahee ja'an sheekonni biyya gartee Harariitii fi magaalaa Harariitii fi biyya Harargee qofa osoo hin tahin guutuu biyya teenyaa keessatti waqfii maqaa isaaniitiin goona jedhanii akkasitti isaanis baay'ilama godhanii jiranii akkana fakkaata kunoo har'aa asirraayii ganda suqul ganda sheekhaa araddaa suqul ganda bakka majliisa sheekh Aadam rabbi rahmata isaanii haa godhu bakka san jirra ulamaa'ota hedduu as jira warra jira dhawaatii fi naannoo Harariitii fi warra shiyaasan kombolchaatii fi shimmoo sheekh Usmaan Taajuu sheekota hedduu waa barsiisu as jira Haji Tawfiiq warra gartee bulchiinsa naannoo Hararii baay'eetu bakka kana jira har'aan tana shee hajjii fa'aa hojii sabaa godhachuun pirezidaantiin naannoo Harariitis gaafa sawwaan imala turaniif har'a waliin taaziyaa rabbi waliif fidee taaziyaa waliin godhaa jiranii inshaallah gaa rabbi sheekaaf rahmata haa godhu qophiin teenya har'aa kana fakkaatee kunoo sheekaaf salaataa jiranii qabrirratti rabbi sheekaa keenya rahmata godhee jannata haa kennuu fi dubbiin akkana fakkaatti waan jaayyoo qabaatamee isaan laalla yeroo مجلس بكا قراتي جي قراتي شيني رمضان في قراتي يعني سمع رسالة مالك يلا عليك السلام يا